Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Har'a guyyaan adoolessa 28 bara 2014. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isinitti tolutti sagantaa har'aaf qabnu durseen isin beeksisa. Qophiin hundee waa'ee ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ilaalchisee gaaffii fi deebii qindeessaa koree ayyaanichaa waliin taasifame isinii dhiyeessa. Qophiin fayyaa hawaasaa immoo waa'ee yaaddoo fi yaadaan muddamuu irratti kan xiyyeeffatedha. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya hordoftoota amantii musliimaa hundaaf baga Iid al-Fixirii kan bara 2014 isin ga'ee jecha amma oduu isaati kanaaf qabnuun isin dhageessisa. An oduu kan isin dhageessisu dhaabasa Waaq jiraati. Hojjettoonni TV Oromiyaa uffata aadaa Oromoo mallattoo odaa qabu akkan uffanne dhorkaman. Qondaaltonni dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo namni TVO keessa dalagu marti uffata mallattoo odaa qabu uffatee TV irratti mul'achuun dhorkaa ta'uu torbee darbe ajaja dabarsan. Addatti immoo gaazexeessitoonni oduu dubbisan sagantaa beeksisanii fi taatonni kafana odaa qabu uffatanii uummatatti akka mul'anne jechuun ajaja akeekkachiisaa wal makaa hojjettoota TV'tti dabarsaniiru jedha hagabaasaan Raadiyoo Sagalee Oromoo Adamaarraa. Ajajni kun kan dhufe TPLF fi BADN irraatii jedhu maddeen keenya. Ajaja kanas kan dabarsan nama dhalootaan Amaaraa ta'an obbo Muusaa Umar fa'aatii jedhu maddeen keenya. Mootummaan ganna kana keessa uummata Oromoo walga'ii adda addaatti dhiphisaa akka jiru gabaafame. Akka oduun Raadiyoo Sagalee Oromoo ga'e ibsutti yeroo ammaa kana barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo irraa boqonnaaf deebi'aniif walga'iin walirraan cinnee kan baatii tokkoof gaggeeffamu qophaa'ee jira. Akka kanaan barattoonni dhaabbilee barnoota garaagaraa irraa gara maatiitti deebi'anii jiran walga'ii kanarratti hirmaachuun dirqama akka ta'ee fi walga'ii kanarratti warra hirmaataniif illee durgoon qophaa'ee akka jiru beekameera. Akka oduun kun ibsutti nama walga'ii kanarratti hirmaatuuf guyyaatti qarshiin 70 ni kaffalamaaf jedhama. Kaayyoon walga'ii kanaas dhimma yookaan barbaachisummaa federaalizimii keewwata 39 fi waliigalaan haala yeroo biyyattii fi kan naannoo Oromiyaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Yeroo uummata Oromoo lafaaf mirga isaatiif hidhamaaf ajjeefamaa jiru keessatti mootummaan Itoophiyaa tooftaa haaraa baafatee uummata Oromoo naannoo Finfinnee jiran qe'eesaanirraa buqqisuu itti fufe. Gabaasaan Raadiyoo Sagalee Oromoo naannoo magaalaa Finfinnee keessa naanna'ee akka hubatetti mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo qe'eesaanirraa buqqisuuf tooftaa haaraa baafatee irratti duulaa jira. Akka gabaasaa kanaatti yeroo ammaa lafa Oromoo kan naannoo Finfinneetti argaman keessaayyuu sulultaa, laga daadhii, laga xaafoo fi hoolotaa fa'aa keessatti jiraattota qe'eesaanirraa buqqisuun itti fufee jira. Akka sababaatti kan dhiyaachaa jirus manni keessan yookaan lafti keessan kun seeraan ala kan ijaarame yookaan seeraan ala kan jirudha jechuudhaan qe'eesaanis lafa isaanis diiguutti fufanii jiru. Akka qorannoo oduu kanaatti torbee kana keessa qofaa abbootiin warraa 36 kan dhalootaan Oromoo ta'an sababa seeraan hin ijaaramne jedhu kanaan qe'eesaanirraa buqqifamanii goodaatti gatamaniiru. Diddaa dhimma maastar pilaanii magaalaa Finfinneen kan wal qabate bara kana keessa qofaa barattoonni Oromoo 100 ol wayita ajjeefaman 1000 immoo manadhaa adda addaa keessatti gidirfamaa jiru. Dhumarrattis poolisoonni Itoophiyaa bu'aa qorannooti kan ittiin jedhan gabaasa viidiyoo obbo Andaargaachoo Tsiggee irraa waraabame torbee kana qilleensarra oolchan. Haa ta'uti gabaasti bu'aa qorannooti jedhamee dhiyaate kun kan sagalee fi suuraan isaa cicciramee fi haala adda addaa keessaa walitti waraabame kan walitti hodhame ta'uu ogeessonni ni mirkaneessu. Kana malees yeroo obbo Andaargaachoon qoratamaa turetti bakka itti qoratamu sana keessatti jechuudha sagaleen iyyaa fi gadoodaa dugda duubaa dhaga'amaa akka ture beekameera. Kanneen gabaasa kana qindeessan
haga danda'anit sagalee sana gadi qabuuf yaalanis sagalee iyyuu fi gadoodu dhoksuudhaaf hin dandeenye. Sagaleen sun kan reebichaaf hiraarsaa keessaa ba'u ta'uun namoota hedduun irratti waliif galu. አንዱ ደግሞ እንደ ስሙን ማናቸው ትንሿ ልጅ በጣም ያንገር የወልድባዎቹ ሰዎች እነሱን ኦርጋናይዝድ ሆነው ነበረ እንዲንቀሳቀሱ። Itoophiyaan biyya lammiilee hidhaman hiraarsuun ragaa akka ofirratti ba'an gootu keessaa tokko ta'uun beekamaadha. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafeettiin isin dabarsa. Galgala birmannaa mirga namoomaa Oromoo jaallatamoo ilmaan Oromoo magaalaa Malbarnii fi naannoo ishee kan jiraattan hundaaf hagayya 9 bara 2014 qophiin mirga namoomaa Oromiyaaf jedhu qopheessamaa jira. Qophii kana irrattis keessummoonni kabajaa fi hawaasa adda addaa irraas affeeraman ni hirmaatu. Qophiileen aadaa Oromoof Oromiyaa ibsanii fi galmeen mirga namoomaa Oromiyaa keessa ilaaluun hirmaattotaaf ni dhiyaata. Artistoonni Oromoos nu bohaarsanii qophii kana miidhagsuuf qophii guddaatti jiru. Artistoonni African Talent hedduun qophii kana irratti argamuun nu bashannansiisaa tumsa Oromoof qaban agarsiisu. Kanaaf qophii alagaan nu gargaaree nuuf qopheessaa jiruu fi waraabamee guutuu addunyaatti raabsamuuf jiru kana irratti akka gahaatti qooda fudhattan yaamicha kabajaa isiniif dabarsina. Guyyaan Sanbata duraa yookiin Saturday hagayya yookiin August 9 bara 2014 sa'aan 3 waaree boodaa eegalee hamma galgala sa'a 8 bakki 231 to 251 Mount Alexandria Road Ascot Valley. Odeessa dabalataaf Mr. Andrew Jason Duwwaa 4747188 fi Dammeessaa Ahmed Duwwaa 423 qunnamuu dandeessu. Yaadachisa huccuu aadaa Oromoon miidhagnee dhufuun qophichaaf tumsa guddaadha. Nyaata aadaa Oromoo alagaan akka nuuf baru barbaannu qopheessinee fiduunis qophii seenaa qabeessa kana keessa qooda fudhannaa guddaadha. Waldaa Hawaasa Oromoo kan Viktooriyaa Galatooma. Qophii hundee. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan siniif dhiyaatu qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti hundeeffama waggaa 50ffaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ilaalchisee gaaffiif deebii qindeessaa koree ayyaanichaa waliin taasifame kutaa 2ffaa qabadhee dhiyaadheera. Nu waliin tura. Mirga
Obbo Abarra amma ayyaana kana yeroo kabajuuf deemtanitti Oromoon bakka jirutti maal akka godhamu dhaamsa dabarsitu maal godha amma waan ayyaana kanaatiin maaltu irraa eegama maal gochuu qaba? Inni amma goone kun kan jalqabaati. Asuma Washington DC keessatti taa'aa jira. Isa kana miseenso hawaasota Oromoo keessaayyuu naannoo Ameerikaa fi Kanaadaa fi Awurooppaa fi kana dhiyoo jirani hundaa wajjin wal qunnamtii qabna. Kan amma taa'aa jiru kun kan August yookaan immoo hagayya 2014 ta'u kuni asumatti ta'a. Kan calqabaati kan ta'u guyyaa Macaatuu Lamaa jenneetu guyyaa tokkicha qalbii tokkoon humna tokkoon haamlee tokkoon wal bira guyyaatti dhaabbannu ta'anni kun. Isa booda guyyaatti miseensota galmeeffannee akkuma nama duratti jedhee gara fuulduraatti akkamittitu alatti jaarmaa kana babal'ifnee humni ala jiru kun immoo biyya keessatti gargaarsa ta'ee mootummaa biyya jiru irratti illee karaa adda addaatiin dhiibbaa isa ta'u waan dagatame waan akka malee hubatame waan immoo ta'e jedhanii waa balleessuuf godhame saniyyuu sirrii akka hin taane itti ibsuudhaan uummata addunyaa irraallee hubannoon tokko argamee akka jaarmaanii kun biyya keessatti deebi'u gochuu irrattitu isa kana irratti xiyyeeffannaa inni sun egaa'ii erga kun ta'ee booda kan nuti barbaannu biyya adda addaatti dameleen akka dhaabbatan illee naannoo isaanii irratti akka naannoo isaanitti fakkaatutti naannootti hojjetan irratti hundaa'anii kan waldaan Macaatuu Lamaa kan inni hundee sun kan biyya jiru sun karoorfate hundee ni lafa kaasee jira waan inni irratti dhaabbatee ka'eetu jira kan nuti irratti hundaa'u qabnu kan hundi keenya yookaan ijaarru sana irratti ta'a hundeen sana ta'a soo akkanattitu bal'inaan humna horachuudhaaf humna alaa kana walitti qindeessinee warra biyya keessa jiruu fi irree ta'uudhaaf ammatti nu malee homaan qabani warri biyya jiranii hacuucaa jala jiranii ukkaamsaa jala jiranii achi jala ta'anii waan isaan godhaa jiranii waan irra gahaa jiru nu hubanna nuti immoo warri biyya walaba ta'ee biyya dimokiraasiin jira jennu bakka hojjetanii akka barbaadan jiraachuun danda'amu kana keessatti qoonni nuyi kennuu dandeenyu dhimma kana irratti qooda guddaadha. Isa kana bahuu nurra jira ilmi Oromoo tokko intalti Oromoo tokko kanatu irraa eegama. Kana godhuu baannaan salphina guddaadha. Kun kan nama tokkoo miti, kan dura taa'aa waldaa Macaatuu Lamaa gaggeessaa jiruu miti, kan boordii waldaa Macaatuu Lamaa kan biyya jiruu sana miti. Salphina uummata Oromooti. Salphinni uummata keenya irra gahaa jiru immoo kan hunda keenyaati. Isa keessaa waliin irraa bahuu nurra jira. Dhaloonni amma jiru kuni dirqama guddaa qaba. Maaliif waan qophaa'ee nutti dabarsan. Dukkana keessattitu nu bu'uuressan. Dukkana keessatti taayitaa irra jiran dhiisanii, qe'ee isaanii dhiisanii jaarmaa kana lafa nuu kaa'ani. Nuti immoo bakkatti deebifnee akka inni itti fufu gochuun dhaloota kanarraa dirqama guddaatu irraa eegama. Akeekni ayyaana kanaa kanuma gabaabaatti. Ayyaana kanaan daattanii wanti aadaa eenyummaa fi seenaa Oromoo wal qabate dhiyaatuuf jiru maa inni? Sirriidha. Ayyaana kana guyyaa tokko kan goonu guyyaa kana keessatti sagantaa 3 qabna. Ganama hagayya gaafa tokko ganama hiriiratu jira.
hiriirri suni White House fuuldurattitu jalqabamaa achitti walgeenya sa'a 9tti ganama. Achirraatu gara State Department deemnaa achitti dhaqeetu sa'aatii tokkotti dhuma. Hiriira kanarratti kan goonu inni tokko akkuma atuu jette waan aadaa Oromoo ilaalchisu, waan seenaa Oromoo, waan Oromoon qabu, waan Oromoo godhu addunyaatti waan isa boonsu, waan Oromoon qabu bifa adda addaatiin agarsiifna. Suuraaleedhaanii, viidiyoodhaanii, rikoordii adda addaatiin agarsiisuu barbaanna. Isatti dabalee immoo bifa biraatiin inni lammataa sanatti kan dabalamu maalinni uummata keenyarra har'a eenyu caalaa uummata keenyarra dhiibbaa guddaa, dararama guddaa, cunqursaa guddaa turretti ta'aa deema. Du'aa jiru, lafarraa buqqa'aa jiru, abbaa jalatti ilma ajjeesaa, ilmarraa abbaa ajjeesaa, haadha jalatti intala ajjeesaa, akkanattitu uummatni Oromoo lafarraa dugugamaa jira, lafarraa buqqa'aa jira. Lafa sarara buqqa'ee kuulii ta'eetu hojjetee buluu dadhabaa jira. Isa kanatu addunyaa irratti ibsachuu barbaanna. Amma biyyatti dhiyoo kanallee kan ta'e ijoollee barattoota ba'anii lakki akkamitti kun waan deemaa jiru kun nurra gahaa sirrii miti jedhanii ijoollee harka qullaa iskiriiptoo qabattee baate irsaasaan itti ba'anii lafarraa xaraguun kun waan addunyaa irratti dhaga'amee hin beekne. Isa kana addunyaatti ibsachuu barbaanna karaa tokko. Inni kan biraa egaa isa booda immoo galgala gara sa'a boodaa yaadannoo waldaa Maccaa Tuulamaa waggaa 50 sanatu ta'uuf deema. Keessummoota jiru, keessummoota gurguddoo warra waldaa kana bu'uuressuuf keessaa qooda fudhatan, warra waldaa kana tajaajilaa turanii kan gaagaa'amni guddaan irra ga'ee achirratti haasaa godhanii. Akkasumas immoo nama alaa keessummoota alaa kan Oromoon ta'in nama iddoo affeerree jirra. Isaanillee dhimma Oromoo ilaalchisee waan Oromoo irra gahaa jiru, waan jaarmaa kanarra gahaa jiru, as a civic association irra gahaa jiru irratti yaadannootu ta'a. Isa booda akkuma biyyatti godhamaa ture halkan bashannanaa muuziqaatu jira. Quba qabdaati biyyatti. Artistoonni Oromoo waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti qooda guddaa qabanii yeroo afran qalloo irraa jalqabee Damanaa Alii Birraa irraa jalqabee isaan kana hunda affeerreerraa halkan sana dhufanii irraa qooda fudhatu. Kanaafuu lammiin keenya naannoo kana jiru, naannoo Ameerikaa jiru, Kanaadaa jiru, bakka adda addaa irraa hammi tokko dhufanii nu wajjin qooda keessaa fudhatu jennaa. Warri dhufuu hin dandeenyellee yaadaan nu waliin jiru jennee abdannaa. Guyyaan tokko suni guyyaa waldaa Maccaa Tuulamaatti kenname akka nuti ilaallutti. Kun immoo yoo dhugaa ta'e seenaa waldaa Maccaa Tuulamaa keessatti waan xiqqaadha. Kana of keessaa qaba ayyaanni guyyaa sana. Yoo waaqni Oromoon wajjin dhaabbatee fiixaan nu waa jedhaa. Warra biyya jireenyafillee gammachuu guddaa ta'a, abdii guddaa kennan jedha. Warra ala jiran kanaafillee Oromoon maal akka ta'e hubachiisa jedhee yaada. Waan Oromoo irra gahaa jirullee, waan nurra gahaa jirullee addunyaa kanatti bifa haarawaatiin ibsachuu dandeenya yaada jedhu qabna. Fayyataa Obbo Abarraa, dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Sagalee Oromoo kan guyyaa wixataati. Warreen biyya keessaa ayyaana kanarratti hirmaachuu dhufanoo maal jedhu laata? Obbo Dirribii Damisee fi Obbo Laggasaa Deettii Washington DC keessatti argamu. Isaan lameenillee dubbiseen jira. Qophii keenya kaayyoo sanbata dhufu keessattiin isiniif dhiyeessa. Har'aaf hundeen kanuma qopheessee kan dhiyeesse Dhaabasaa Waaqjiraati. Qophii hafe waliin ammas nagaa waariyaa. Takka gairar tombulle malin gairar sabeka mana wada jambulle malin je karabeka amma ya amma beka o muda besa beka dadan to so jirtu kokobla kae kaisa ma pinda besa ega ma pinda be Shaka ke garare be jilbatti chapu gaye Ada lagatti sirebe falatti jitu gaye Kopalo lagatta horda dina bukkise lubbu karre rangaye Lubbu
Afangara duleti jakake digan alle borte digan balleise afalaga duleti bibbiyi dibdi meise gotu digan balleise gabatti guyano lare bame osondeise harme to hada gota hunda giya narramte hunda giya addeisa dule addadira barbade dukanan dule turre fanan barbade دبيسا وجين دولي قجي تعلميتي يا لبو ودام بربادي لبو ودام بربادي ديتي بوندي بيبرتي سربدولا يقتي الله تينيا تبرتي بيبلي حركة يقتي هاتي بيبلي دايتي كفمي المانا يا غلفارو يقتي غلفارو يقتي Ababu jimpu gala lammi tula makala irrangar sado pada shanyi di mati bila ababu durango ta lammi tu duran dulutu rebi jennani rebe kabi jennani kabe boji he boppochi se berrangu gupubsi se ilmandina hiyomse diga dina lola se lagaya se sena duriya dachi se manguddo gammachi se Sena gotuma aku jete tu Sena gotuma aku jete tu Sablo nabu lau igre Musolo ne taburo magar jete Sena gotuma aku jete tu Lamire bondi najamti te Wirada satu bati tu bati Dale alewa Alkache samin Dale alewa Alkache samin Walu sabrin abu lau igin Musolo ne tahuru magar jene Walu sabrin abu lau igin Musolo ne tahuru magar jene Qophii fayyaa hawaasaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa. Qophii fayyaa hawaasaa torbee wiixataa isinii dabarsinu qabannee dhiyaanneerra. Yaaddoo yookiin yaadaan muddamuu fi furmaata kan jedhu mata duree keenya har'aati. Kan qopheessee isinii dhiyeesse ana Leensaa Dinqaati. Muuziqaa kana booda dhiyaadhaa. Yaaddoo yookiin yaadaan muddamni ofii isaatiin dhukkuba miti. Garuu dhukkuba biroo namarraan geessisuu danda'a yookaan dhibee biroo namatti fiduu danda'a. Yaaddoo yookaan yaadaan muddamuun yeroo itti waan nu yaaddessisunii fi humni yookaan qophiin nuti sanaaf qabnu wal nuuf madaaluu dhabee nu rakkaa yookaan nu rakkisaa jiraachuunsaa nutti dhaga'amudha. Kana jechuun yeroo nuti waan nu dura jiru kanaaf qophiisaa itti hin qabnu yookaan akkam gochuun naaf fala jennee furmaata barbaachaaf qalbii keenya keessatti itti muddamnu yookaan waanuma sana qofa caalchifannee itti yaannudha. Kan yoo haalicha nu dura jiru sanaaf qophii itti qabna yookaan humni keenya ofirraa deebisuuf yookaan deebii itti kennachuuf gahaadha ta'e garuu yaaddoo yookaan yaadaan muddamuun nuun argatu jechuudha. Yaaddoo yookaan yaadaan muddamni namoota adda addaa biratti akka adda addaatti hubatamuu danda'a. Jechuun akka itti namoonni itti hubatanii fi itti dhaga'amu yookaan isaan yaaddessu adda adda ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yaaddoon yookaan yaadaan muddamuun namoota gariitti kan jireenya itti dhiphisu fakkaatee yeroo itti mul'atu, namootni gariin garuu akka hirqinfuu yeroof itti dhaga'ameetti kan ilaalan ni jiran.
dafanii fala itti barbaadachuu malee hedduu yaaddoo keessa of hin galchan jechuudha. Yaaddoon yookaan yaadaan muddamni maali? Waan nu duraa ulfaatee nutti mul'ateef yeroo nuti waan kana danda'e hin mo'adhu yookaan kufuun mala yookaan na duraa baduu mala jennee yaaddoon nutti baay'atudha. Fakkeenyaaf barattoonni yeroo qormaataaf of qopheessan kan yoo gosa barnoota isaanii sanaa gahaatti kan irraa hubatanii fi beekan ta'ee itti dhagahame yaaddoon qabaachuu danda'an xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Kan yoo waan baratan sanaaf gahaatti beekumsaaf hubannoo isaa hin qabaatinii yeroo qormaataa yaaddoon isaanirra ga'u cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yaaddoon irra caalaan keessa keenyaa kan nutti dhaga'amu ta'ee yoo mul'ates maddi isaa garuu alarraa kan nutti dhufudha. Yaaddoo hundi badaadha jechuu miti. Namoonni gariin yeroo waan isaan yaaddessu jiru jabinaan hojjetanii mo'atu. Roga eegumsa fayyaan yeroo ilaalamu garuu yaaddoo jechuun yeroo qalbiin keenya boqonnaan itti irratee muddamni qalbii nu argatudha. Yaaddoon akkasii kan yoo namarra bubbulaa yookaanis tutturaa deeme gara qalbiin nu jeeqamuu fi qabbana dhabutti ce'uu danda'a jechuudha. Yaaddoo dabraan humna keenya ol tahaa deemu dhukkuba laphee yookaan cardiovascular disease akka nutti harkisu ogeessonni fayyaa ni himu. Yeroo itti yaaddoon nu argate gara dhukkubaatti jijjiiramaa deemuunsaa nutti dhagahamaa dhufu dafnee yaalii fayyaa barbaaddachuun akka nuuf ta'u beektonni fayyaa gajjabeessanii nu gorsu. Yaaddoon dhukkubatti jijjiiramuu jechuun maal jechuudha? Mallattoo akkamiin nutti agarsiisa? Ofirratti beekuu dandeenya? Dhukkuba laphee olitti tuqame malees yaaddoo dhibee akkamii nutti fida? Yaaddoon karaa hedduu fayyaa keenya hubuu danda'a. Fakkeenyaaf tokkoffaa qalbiin keenya ni hubama. Yaaddoon yeroo namarra tutturaa deemu gara yaadda'u yookaan anxiety of jijjiiraa deema jechuudha. Yaadda'uun tutturaa deemee gama yaadaan gommuu yookaan daafirummaa yookaan depressionitti guddachuu danda'a. Yaadaan muddamuun yookiin dhiphachuun akkasumas aarii garmaleerra nu buusuu danda'a. Lammaffaa akki nuti itti yaannuu fi hubannu ni jijjiirama. Fakkeenyaaf yeroo yaaddoodhaan qabamnu yaadaan waa hubachuu yookaan qalbifachuu hin dandeenyu. Waan takka dagachuu yookaan irraanfachuu baay'isna. Yaanniif qalbiin nu harkaa facaati. Talisummaan nutti dhaga'ama. Wanneen akkasii suuta wal kuusaa yoo deeman bulee bubbulee gara abdii dhabuutti nama deemsisa jechuudha. Yaaddoon yaadda'uu irra darbee gara abdii dhabuutti yoo kan ceesisu ta'e nageenya keenya miidhaa jiraachuutti hubachuu danda'uutu nurra jiraata. Sadaffaa amalli keenya ni jijjiirama. Kana jechuun qalbiin qabbana nu dhaba. Irriba gahaa dhabna. Amala duraan hin qabne yookaan hin heddummeessine warreen akka farshaa'u yookiin machaa'u tamboo baay'inaan aarsu fuuleffanna. Dabalees qaamaa huqqachuu, namarraa qollifachuu fi birruun amala duraan hin qabne nurraa calaqqisiisu ta'a jechuudha. Yaaddoo akkamittiin ofirraa hir'isuutu danda'ama? Deebii kana kutaatti aanu keessatti ilaalla. Ammasittuu nagaan nuuf tura.